Ibsa saarraan ammas jaarmayaan mootummoota bokkaan gannaa ji'a darbee kaasee Itoophiyaa naannolee hongeen miidhamanitti roobaa jiru jiraattota irratti miidhaa hongee boodaa daraan hammeessee jira jedhee jira. Ochaan bokkaan cimaan naannolee akka Affaar, Somaalee fi naannoo Oromiyaa kibbaatti roobe dhibee koleeraa keessumaa godinaalee Oromiyaa hongeen hubatti mul'atee jiru ittuu itti hammeessaa akka jirus ibsa saarraa keessatti eereera. Aga bitootessa 19 bara 2023ttis godina Booranaa qofaatti dhibeen koleeraa namoota 7 irratti mul'achuu waliigalasii naannoo Oromiyaa fi Somaaleetti dhibeen koleeraa namoota 2300 ol irratti argamu darbees waliigalaanis haga yoona namoonni 51 dhibeema koleeraa kanaan du'uu ibse ammas dhibeen kun daddarbiinsaa gara 150tti ol guddatee waan jiruu fi akeekkachiisa kennee jira. Ibsasaa keessatti bokkaan keessumaa aanota buqqaatonni itti baay'atan godina Booranaa keessaa jedhaman aanaa Dubluqii fi aanaa Dirreetti roobe namoota 27 ol ta'an irraan miidhaa geesseera jedhee jira. Obbo Deebanoo Saaraa waajjira buusa gonfaa aanaa Dubluqitti ogeessa. Horiin baay'een roobaan du'ee manii baay'een jigee jira. Heelotii aadaa hawwumati duraan horii isaanii baafataa turan eelee akka aanaa keenyaatti ganda Dubluq keessatti gara 58tti argama eelee aadaa. Eelee kun guutumaan guutuutti bishaan liqimfamee tokkoon isaa kan hin mul'anne ta'uu isaati jechuudha. Armaan dura akkuma beekamu horiin baay'een sababa bonaatiin irra du'ee ture. Amma danda'ama immoo horii tokko lam jecha waan qabaniin deeggarsa gargaraa lammiif jedhuuni waan argataniin horii kan hanga danda'anitti loon 5-4 ta'anis re'ee dabalatee gaalas harrees waan ta'e immoo harka namaatiin nyaachisaa haa turan. Roobni roobu kun ammoo horii duraan boon yoo nuu bahe ammoo jireenya keenya fuuldura nuu fooyyessaa jedhaniiti yaadaa turan halkan tokkotti re'ee gara 5,800 ol ta'uu fi harree dabalatee gaala 27 kana kennatti walumaagalatti horii baay'ee irraa ejjeesee jira jechuudha. Obbo Deebanuu dabalataan yoo dubbatan keessumaa jiraattonni buufata qubattootaa Dubluq ammoo bokkaa kanaanii rakkoo dabalataaf saaxilamaniiru jechaan dubbatu. Magaalaa Dubluqii dabalatee iddoo 5tti ka buqqaanii akkaana kennatti isaan sun ammoo keessattuu ka Dubluqiitii fi isaan hiigoo aanolee irra qubatan sababa lolaatiin baay'ee miidhamaa turani. Deeggarsi gargaraa kasaanii kennamiif lolaa jala fudhatamee amma lammiif waan jedhu kana dhaqqabuu jiran malee silaa oduu lammiif jedhameetiin deeggarsi kun taasifamuu baate alammaata keessa bu'an turanii sharaan isaanii duraan dhaabbileen gargaraa ka'aamii kan kennaa turan lolaan kan fudhataman jira. Sababa qorra kanirra kan ka'e namooti baay'een daa'imman dhibee gargaraatiif saaxilamu waan akka gara haasaa wayii waan akkasii irra mul'ataa turani. Kanaaf haalli roobii ammas roobaa jira waan ta'eef baay'ee haala sodaachisaa keessa jira. Obbo Deebanoo Saaraa haga yoonaa naannoo Dubluqitti dhibeen koleeraa addatti hin mul'anne jechaan himanii garuu dhiyeessi qorichaatii fi kan bishaan qulqulluu jiraattota kanaa fi hatattamaan isaan barbaachisaa jechaan biyyootti himanii jiran. Addatti amma wanni eegi roobii furroobe uummata kan dandamachiisuuf addatti wanni godhamin jiru. Keessumatti uummata buqqaayeetiin as jira kanaafi qorichoota gargaraa bishaanii akkaanaa kennatti amma bishaan boollitii bishaanii baay'ee lolaan liqimfamee jira. Isaan kan ammoo uummati dhibee koleeraa kan irra hin buunee fi qorichi bishaan qulqulleessuu fi uummati immoo buqqaa'ee jira kan iddoon jireenyaa odoo yaadamee fi sharaan isaan duraan qaban lolaan irra ciccitee jira, aduun irra cittee jirti. Kaaf ammoo lolaan fudhatee jira waan taateef xiyyeeffannaan gam fayyaatii fi dhaabbilee gargaraallee uummata kan deebisanii dhaabuu irratti odoo xiyyeeffatame gaarii waan jiru. Jaarmaya mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa balaan lolaa kun naannoo saboota, sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessaa godina Oomoottis dabaluu bishaan laga Oomoon sodaa biraa uumuus eeree keessumaa buqqaatota naannoo daasanitti jiraatanuu fi utuu bishaan Oomoo irra hin garagallee eeggannoon addaa taasifamuufii qaba jedhee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Shawaabaa Adaamarraa.